bantu din Islam. Warri akkana ta'u kunniin abdii heerumarraa kutate kanaaf akkana ta'a. Abdii kutatte tun namni yoo abdii kutate akkanuma ta'a. Abdii yoo heerumarraa kutatan. Maal abdii heerumarraan kutanne inshallah waan dhiira ta'ee dhaabbatu hunda dhandhee itti haa buunu abdii heerumarraan kutanne. Waan dhiira ta'ee dhaabbatu hunda waan ta'ee dhaabbatu hunda dhandhee manjimitti haa jennu abibti laallanneeti namni teessoo sireellee laallatee kora namni. Teessoolee laallatee irra ta'a namni na qabdi mana hin qabdi na baadhatti mana hin baadhatte gallaallanneeti gadi fageessinee laallanneeti maal taatan. Osuma isin abdii kutattan jettu nuti tujjaara heerumne kaane makiinaa keenyatti isin fe'uudhaaf teenna maal taatan. Warra akkasii dhusan. Abdii kutatte osoo jettan ganaa makiinaa keenya jala harka qabachuudha teessan. Profeesara heerumne. Baankii keenya keessa birrii galfachuudha teessan maqaa keenya. Maal jetta waan kana itti yaadu jira bar. Oromiyaa baankii akkama jedhan kana jechuudha. Maakiin haadha faatee baank achi keessa mallaqa galfatan maqaa kennaan baankii. Waaw mashallah. Bareeda. Waan guddaa yaadu jira bara akka kiyyatti. Biyyaafuu barbaachisa qilleensa biyyaatiifuu barbaachifna. Kanaaf bannataa jechuun. Amma jechuudha miira jaalalaa keessa waan jirruuf wama kamiinuu murteessuun atamoo dhagayi. Amma anarra. Fooloo kiyya gattu kime. Wow, congratulations. Jawaadha warri maakii fooloo. Gizee 44 gaa gizee 20 meeqan 400 seenee beektanii mee ammas 400 seenuu fidee maataaf taa'u wanni fooloo godha amma. Guuta. Warri amma fooloo godha asiin itti dhamatti gattu. 700 hin deeffadha jechuudha. Ani ko qorraat kufee lafaa Jawaadha gattu qaa. Nama kufee lafaa haa ulaalaniin tun. Deema amma fooloo godha haa guutu. 00 galtu 400 mataa haa galtu fooloo godha namni fooloo godhin gattu qaa fooloo godha. Tuqaa fooloo godha mee. Man jabbiin. Oraaliin cabaa ol kootanamee fooloo godha hundi keessanuu. Maammee kabbaat sa'u. Kana oomisha. Wadde akkam jedhutti. Fayyaa urgaa. Jira qaalii namaa akkam. Akkam jirtu nagaa qabdaa. Jirtu akkam isin? Nagaa. Jira wallahi mootii keenya akkam. Fayya mootii ta'a bakka deemtanitti mootii nama dibanni marii mul'ate si. Man darbati. Jirtaa miti. Fayya akkam isin nagaa? Jira wallahi galata rabbii jirra kun as geenne. Akkam jirtan? Nagaa jirra kun. Maali gargar banne? Bar maamiyyee bar ni bade anillee akkam jirtame qophiin maal fakkaata ka geemii keetii guyyaa meeqa tafe? Homaan jedhu wallahi guyyaa har'i meeqaayyuu 12tti mire. Bulii 10 tafe jechuudha. Bulii 10 tafe. Makisha? Ay maashaallah. Akkam. Tokkoffaa. Allatti waan kennisu. Maali jirtan? Neetuma taphachaa jira dhugaa. Wallahi naga malee akkanumatti haasawutti jirra. Gaayis hundi keessanuu jechuudha. Maammeen jechuudha Oktoobar gaafa 12 jechuudha geemii guddaa qaba. Sargii isaati maammeen eenyuun akka ta'e isinitti himuun hin barbaachisu. Hundi keessanuu ni beektanii. Warri fooloo irraa hin qabne asumaan fooloo gootanii gaafa 12 jechuudha. Beellama isaarraa akka hin hafne amaanaa isiniin jedha. Hundi keessan osoo musliima kiristaana kaabaa kibbaa bahalixa hin jenne jechuudha. Geemiin isaa kun ammoo geemii kaayyooti malee geemii namni dabalataaf bashannanaaf taphatu miti. Geemii kaayyoodhaaf taphatu akkuma isin beektan geemii biyya baqaa keessa jira. Biyya baqaa keessa taa'ee jechuudha geemii kaayyooti. Kana jechuu isin hin barbaachisu waan akkanaati jechuu hin barbaachisu. Kanaafuu hundi keessaniyyuu irraa lafinaanii isin jechuu barbaachisa. Asin fooloo godhaati guyyaa sana achitti argattanii maammee hundi keessanuu warri gara makiillee gara kiyyallee jirtan. Namni 700 kun warri fooloon goone fooloo godhaanii jechuudha. Fooloo godha wallahi nama jabaadha. Jechuun waa'ee isaa dubbachuun hin barbaachisu. Nama Oromoo waa'ee isaa yoo dubbadhu hin danda'u ani gaayis fooloo godhaanii. Na dhiba waan ta'eef miira keessa gala. Dubbachuun natti hin tolu. Biyya makudhaan qofa ta'u. Ooyi maamee. Waan ofii argaarta miti waan isiin jedhaartu. Waadha bar. Makiin illee akkasuma bar dhugaa rabbee. Lamaan waan miira keessa galtanii. Hedduutu jaalala. No makiin isaa mas wallahi nama bakka hin jiraa miti gizee akkana si laaltu. Bar Oromoof jecha guyyaa gammachuu keetitti nama mana hidhaa jiru. Waan ofii waan isiin jedhaartuuf kaati jedhaartuu yoo wal garagara bara.
maal jettee waan ofii wanti waan ofiin jedhaartu waldina. maal jettee silaayisiin ani nama bar maammee waan kana jedhee ibsuun akka kiyyatti siiras dhugaa rabbii nama maammee kana jedhee ibsuun natti ulfaata. Waa'ee isaa yoo ibsuu hin danda'u dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbii bakka hin jiraami. Nama akkaan na biratti kiiloo qabu rabbiin biyya baqaa san keessaa isa haa baasu. Silaa hadha taa'ee barreessuu teessoo bareedaa irra makiinaa bareedaa waan akkasiiti isaan mala garuu maal godharree carraadha waan ta'eef. Abshira baay'ee rakkoon xurii namni xuriin dhiqata yeroo anas haa ta'u eenyus haa ta'u almost biyya baqaa keessa teessanii bifa kanaan naaf rifachuu keessaniif wallaahi rabbiin akka tuubaantu sadarkaa kana caaltu isinii haa kennu rabbi sadarkaa tana isinii kenne dhugama. Egaa nama rabbi jaalatu namni jaallata kati beekuu qabdu. Ilmi namaa waan rabbi ol fuudhe namni gad deebisuu hin danda'u. Waan rabbi gabbuuses immoo namni ol baasuu hin danda'u. Yeroo hunda akka kanatti yaaduu qabaanna. Namni numa hinaafa yookaan immoo inuma waan hamtuun afaan isaatii baati malee waan ofii yookaan makkii rabbi ol fuudhe namni gad deebisuu hin danda'u. Gabbuulleen ol ba'ulleen ta rabbiiti. Kanaaf baay'ee isin jaalladha dhugama rabbiititti. Anaaf fakkeenyota kiyya isin yoo isin hin jedhu biyya baqaa keessa ta'anii waan iddoo hojjechuun akka danda'amu. Yeroo tokko malkaan nuti jirru tanatu iyyuu afaan taate beektanii ganditu. Malee sila biyyi baqaa umuufitti biyya baqaa taasisee biyya baqaa taate yoo isin hin jedhu isinis biyyuma baqaa keessa jirtu akkuma keenya jechuudha. So kanaafuu warra biyya baqaa keessa taa'ee of danda'e of bira darbee inumaayyuu namaaf qaqqabaaru taatanii argamtanii jabinni keessan immoo fakkeenya namoota hedduu ta'a. Jabaadhaa yeroo hedduu public figure yoo taatu uffata adii taata. Gariin usuma jedhee negative side kee cufa barbaada. Baay'ee gaaf public figure taatu namni hundi si jaallatee si jala dhufee taa'ee si dhageeffata miti. Tokko negative eessumaan dogongortee haasofni wayii afaan isheetii ba'ee isa kana bakka dhibbatti hiikee ittiin dalaga jedhee si jala ta'a. Inni tokko osuma hin galleef namni baay'ee waan mana kee jiruuf nama baay'ee wajjin dabalamee ta'a. Inni tokko isa gubbaa kee kafarii gubbaa kee osoo hin taane eenyummaan kee isa boruu xiqqoo hubatee beekee osoo hin taane xiqqoo galeefi si dhaggeeffatee si jala waan wayii fudhachuuf barnoota fudhachuuf si afoo ta'a. Kanaaf warra ispiidii deemeen mucucaatuu miti warra ispiidii deemeen fuulduratti deemu ammas rabbi sinaa taasisu. Jajjabaadhaa. Akka kanaati waan ofii ispeeshaalii dhugama rabbiitiin namni dhugama anuuf gata yeroo tokko garuu waan ofiin eenyumaa walitti qubana qabdi haqa dubbachuudhaaf na dubbistii maal jetti wal quba qabaadha. Gamanumaanii waan kooraa fuudhaniif fardi wallaalu jedhani wal quba qabaadha. Ispeeshaalii warri har'a abbaa biyyaa boru abbaa biyyeeti. Warri kaleessa abbaa biyyaa ture immoo har'a abbaa biyyeeti. Kuteera namni kanuma waan ta'eef quba wal qabaadha bakka jirtanii wal jajjabeessaa. Kanuma jedha kaa'etti ofii maakiiti. Dhugaatii walaa gorsa bilchaataadha. Hedduu galatoomne. Rabbiin biyya san keessaa illee si haa baasu. Inshallah. Si jaalladha dhugaa rabbii akka nama tokkotti illee hedduu si kabajaa itti jaalladha. Akkasuma immoo namni hedduun hedduu si jaalladha.